Doktar, akkam nagaa keetii? Nagaa akkam isin arme? Nagaa koodha harma koo garuu xiqqoo ishee na dhukkubdi beektaa? Dhufuu hin danda'een qabadhu kunoo garan deemutti bakka danda'eeman hin qabadhu. Ergaan si bira dhufe illee kunoo al 20 olii dhufeera. Garuu waa tokko sagalee sin qabu foolii sin qabu garuu immoo bakka danda'een taa'u uma na dhoofsisaa akkasii mala na dhooftanii fedheeni. Tole arme qoricha wayiin isinii barreessaa qoricha sana fudhattanii torbee 2 booda deebitanii dhuftu. Tole kalma koo haa ta'u. Akkam isin arme nagaa keessanii? Nagummaallee nagaa koodha garuu ergan qorichicha fudhadhee deemee liqimsee fixee amma jijjiiramiin jiru. Inuman dhaabne sagaleen qabu garuu amma immoo baay'ee garmalee foolii qaba. Ayyee arme akkas taanaan amma jijjiiramii jira jechuudha. Amma kana fee kan isa sagaleedha. Isa funyaan isin cuqqaale isinii baneera. Isa sagaleen nu afama. Damma ko kanan jedhume yeroo hunda sin gaafadha deenu irraanfadha beektaa? Akkamumatti nati obsamma kana qabaatte gaafan si rukutu gaafan sittiyyuu gaafan jecha siin jedhu baay'eema tokko na obsite. Obsa kan akkamittiin qabaachuu dandeessee maaloo? Obsamma kanaa kan qabaadhe sababa yeroo hundaa mana fincaanii qulqulleessuufidha. Gaafa jettu mana fincaanii qulqulleessuun kana wajjin maal akkamittiin wal qabatamaa jechuudha? Teessuma mana fincaanii rigaa ilkaanii keetiin qulqulleessa kanaafidha.